Lallabuu dhiiraatiif shamarran hedduu babal'achaa deemu jiru waan ajaa'ibsiisu ta'u. Inni kun deemee deemee laafina wal quunnamtii saalaatti wajjin dhufaa jechuudha. Amma irra guddaan parsantii 80 ol takkaa namni haadha mana isaa gammachiisin jiru warra dhiiraarra. Yoo fedhii wal quunnamtii saalaa hin dandeenye yoo kalaafattu taate istireesaa isaatti dhufa. Istireesiin kun deebi'eeti ispaarmii bishaan godha wanti wal qabata. Yoo namni takka wal fuudhee abbaa manaatti hojii ama takka taa'ee wajji mana yaalaa deeme if maraammare. Deemi wajji laalame. Yoo isa jaanis isi jaanii wallaansi kanuma jiru deemi if maraammare if laal. Namti saalaatti hojii wal qabata rakkoon ispaarmii dhiiraa bishaan ta'u rakkoo ilmoo dhabuu. Shamarraniitu ilmoo kana shamarranni masheen ijaan hedduu warri dhiiraatis akkasuma jechaa dhufe akkasuma ballachaa dhufe akkasumatti maal shamarran qoftiin masheena maal jettaniin warri dhiiraa daran tattaa dhufe akka gaariitiin dhiira masheenaa fi dhalaa masheenaa haa taatu akkamiin rakkoo guyyaa keessaas ilmoo ni dhaban kan akka lama qabila kan masheena ka jiruu fi kan guyyaa keessaa dhabu akkuma shamarran guyyaa gizee keessaa dhiinni irraa qatu juusanitti akkasumatti rakkoo ilmoo kunuunsi guyyaa keessaa qata namarraan ija inni kun sadarkaa lamatti qabe ammaasitti. Hedduu warri dhiiraa ifiif rakkoo ofirraan ga'u jirtan. Ani meeshaan kiyyan ka'u dafeennarraa bu'aa maarii bakka sanuun ga'u haalan naqufaa jiraami miti haalan naqufaa jira. Namni dhalaaf dhalagaa wanti dandeettii rabbiitiin haalan naqufaa jira. Takkaa shamarran keenya fadhiin guutameef hin beeku jechuudha. Parsantii 180 jala murii beekitan. Isinis kiniin adda addaatiin ilmi adda addaatiin rakkoo ofirra fiddanii kan deemee jidduutti ilmoo qadiyaa yoo shamarran yeroo gaafa duraa hogguu dhiinni itti dhufu ka duyda murute ka mudhii cabsu ta'e ka garaa murute ka garaa laalessu ta'e ka mataa dhukkubsu ta'e ka harmi dhiita'u ta'e aboo torbaan duraa gisee dhiinni itti dhufuu deemu. Inni sun deebi'ee rakkoo ilmoo itti fidama carrashaarra jidduu qadiyaa. Warran yoo osoo dhala jirtuutis ammaas duydi ka dhukkubsu ta'e gadaamessi kun. Hogguu dhiinni itti dhufu. Hogguu yoo ka garaa murute harma dhiiteessu ta'e ka mataa dhukkubsu ammallee deebitee qaxiyyatta. Rakkoo gadaamessaatti waan san ifii wallaanneen duratti. Warri maas fedhii wal quunnamtii saalaa irraa bu'aa oolu kun deebi'eeti wanni kun laafina qaba. Inni dhiisaa haadha manaa fedhii guutuu biraa deema. Wanti kun deebi'eeti ispaarmii bishaan ta'a. Istireesaa si dhufa. Rakkoo sammuu si dhufa. Sammuun si oowwiti. Rakkoo onnee si dhufa. Deebiteeti ispaarmii kee bishaan ta'a. Aaran dandeessu. Namni aaran danda'u ba'aa humnaa ba'aa guddoo fuudhuun ta'u. Abbaan manaatii fi haati manaa gisee wal quunnamtii saalaa godhan haa deebi'u. Yeroo guddaan ni deebi'a. Parsantii 180 gad deebi'a jenni. Laa gad deebi'a abbaan haadha manaa keessa. Inni sun ka akkami. Ammaas bakka tana haa gad deebi'u. Gad deebi'a. Hanquma haafisantu killee cabsaa jenne. Inni kun ka gad deebi'u suni ka akkami. Ammoo shamarran gadaamessi shamarranittis ni gabbata. Ispaarmiin dhiiraa akka gadi akka ol hin seenne godhaa ala akka dhorkuu jira shamarran dhaga'ammaa sababa rakkoo ilmoo itti dhabduun. Gadaatti iyyaa olluuf wanni kun ammaas heddummachaa dhufa. Masheenummaan tun guutuu heddummachaa dhufte shamarran qofa miti amma dhiirtu faan baay'atte. Dhiirtii masheena haa taatu fedhu dhalaa masheena haa ta'u dawaan ni jira. Gin sababaa isin rakkoo guddootaniif biraan fiddan oomaaliidhaan. Kana amarran teenya siiniin jaa gadaamessi gisee asii gassi waraane ilaa hanga faanateeti si dira wanti ajjachuun dandeessu si dhukkuba yoo okkoltaa'u si okkolchiisa wanti tafatana keessa si gaddeema si gadhiibata dhugamoo kijiba danaa baasa si gaddeema. Manaatti hojii jirtu ni hiitaa tabiraa fuutaa ilmoo hin harkanne sanis ni hiitaa tabiraa fuutaa ilmoo hin harkanne kaan irra deddeemtaa jechuudha. Gurri keessi dura deeme ati masheenaa jaamta. Kanaafuu shamarran gisee dhiinni kee baatii dura si dhufe. Duyda kasi dhukkubuu ta'e ati heeru 10 illee hori deemtee qaxiyyatta. Kanaafuu rakkoon ilmoo dhala dhabuun tuni akkamitti warri dhiiraa ispaarmiin qallaadha. Kunni utaala. Adii furdaa kanaa utaala. Akka qooshaa jennaan kanatti gisee fakkii goon. Rakkoo wal quunnamtii saalaatii hojii wal qabataa isiniif himu. Wallaahi meeshaan dhiiraa kan kaane akkanumatti ispaarmii yaasuu jira firratti. Onneen ta'e gisee haadha manaatti hojii walitti dhufte onneen ta'e bim siin jette rakkoon si dhufte. Fedhiin kee laashatti shaasirraa ja'a bakka sanuun geessu.
qabbanaa si dhawo meeshaa kee meeshaa dhiiraa qabbanaa dha jenna akkuma gadaamessa dhiira dhalaatti qabbanti seentu sanitti qabbanaa seene meeshaan dhiiraa kun ni qabbanaa walgalee hatta cidhaan isaatis ni qabbana fidhagaa hedduu qabbanaa hin kaa'u. Ogguwaadha manaatti deemu caala harka jaa ifumaa fi ispaarmii baasa ala.